yeroo sana gidimaanis hin jabaanne haasaanis hin jabaanne yeroo sana ijumaani. Ani dhugaa rabbi shufachaa achuma ciisee waan rifachiifteen naanuma yaa rabbi sabirii naa kennee dhimma akkanatti qabadhee manniiti. Namni madaanuma dhukkube shaara garuu. Nama gaafachuu dhaqee ayyee. Yeruma sanatti ijji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee argaa yeroo tokko. Qalbiin namatti maa dhugaadha. Hattee yeroo ilaaltu isiis hattee ilaalti suutaan akkatti. Ijji keenya tokko walirra buuteetumayyii waa sirraa bal jetti ijoollee maal kun jedhee maan bishaamatti dhugeetuma intuman callisu. Isiitti irra jaalasi ilaalti miti. Isiitti jeesirra keessa teessi miti. Ijuma si fayyis qaxxitaa. Isini bakka baay'ee tokko naa jinqamti beektaa akkuma namni tokko namaaf jinqamu baay'ee tokko naa jinqamti. Bakka isan illee sochoo kan akkasittiin sochoo hin minaamin jetti haa yaani qalbiitti see godhaan jira barreessaan jira irratti galmee isaan jira akkanaa eeguman yeroo tokkoof nanniise dudduuba kiyyallee nama biraallee qorattee ani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture nayyeellaa maaliif hunda baaseen dubbadhu. Nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana duddubbaa illee na gaafatti. Baroo siraa kamitti siraa waa keessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu dhabbeedhaatii dawwalte wama tokko keessaa fi minaamin jetti namni sun na gaafata akkasiin jedhaa jirti jetti minaamin waan jedhu wayi nufa na birasi. Kan kanarraan Waigaa seenaa si mudatee fi waan tokko yeroo ilma sidii kenneen nan dubbattu gaaffii gonfitadha. Jalqaba gaa yeroo sana ijji keessa wal hateera. Ija dubbiin ijaan seenta jedha Oromooni. Isiinis ija baaftee silaalaa turte akka timteetti bor mormuu hin dandeessu. Atis giddu natti hidhattee ilaalte ijji keessa walirra bu'ee warra rukutee lafa bu'a. Namni warra rukutee ijji warra rukutee lafa bu'a. Bartaniitu garuu ijji yeroo hatee wal ilaale jedhama. Ijji jaalalaati. Ijji jaalalaati. Ijji nama du'e tokko maaliif yoo jette namni du'e tokko tuusi ilaalaa du'e kaameraa too fidanii dhaabatanii suuraa nama sanaa keessatti argita. Namni fakkeenyaaf namni kun tuusi ilaalu yoo ta'e akkasitti ajjeefte yookaan xiyyiitti isaa ta'u dhakaasa ta'u akkasitti tuunis ilaalu yoo ta'e ajjeefte suuraa nan kee keessaan badu gin nam tokko gaafa fidee kaameraa irratti qabee namicha sana achuma keessaa argate ijuma isa du'ee sana keessaa argate jechuudha. Jaalallinis akkasuma namni tokko gaafa akka diqqataa wayii akkasitti wal ilaale jedhee ijji sun fuudhee ati waan lubbuu qabduuf achitti gad dabarsa gara onnee keetiitti. Ka jaallate beeka gubaa jaalala jedhee gurbaani. Haa ta'u akka sanatti tu jirtanuu mube sagantaas ijoollee mana madaamiitii gabaabsaa deemna. Yoo jiraate ilaallee miidiyaa bareedaadhaan kan inni darbu immoo OBN irratti yookiin waan tokko irratti akkasiin dhiyaattan warra OBN akka carraa yoo jiraattan ajandaa yaa balaal ajandaan kun nyaachisa waamicha guyyaa tokkootiin namni kun 5 dhufee waamicha torbee tokkootu gootanii beellama torbee tokkootu gootanii sheersin jalaa goona nama kuma miidiyaa sirrii ilaala waan ta'eef nu ilmaan hiyyeessaa hiyyeessuma keenyarraa waa baranna malee fiilmii sooressaa kana booddee wanti nu ilaalaa boonyuuf hin jiru. Filmi anima filmi lalu umri amantani diftani kubba milati filmi rambe kwa filmi sore sala lebonya nu makada yesa filmi sore sa makina sanni o fedemu isani dake tiyara ratti fudu isani dake markaba ratti fudu mana gabban maltu lubbu kenya wallalsa nu yeson kenya ennin jedega enyun ni jel kaba sinjala data desi ana mo ha ana atriesi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yalla jadiga akati taate sitebi guya saati yero sawa hund yalla ani akkasini namaaf rifatus isbaayeen argee ture yeruma jalqabaa sana guyyaa gaafa turaa galtee ta'ee dawwalu sana dawwalee fi akkam nagaadhaan galtee ta'ee nagaadhaan galeera gaafa siin jettu
haasaa baay'ee illee naasofnanii fi isiin waliif haaraa waan ta'eef sodaadheen dhiise guyyaa lama yookaan sadi yooma akkasii bubbuleetani kan itti deebisee ammas dabalee akkamata nagaa keetii fayyaadhaa jedhanii. Maaliif nuti wal argitanii guyyaa sadiitti jaallaqaa batte? Dafee hin gaafanne yeroo sana guyyaa sadiitti iyyuu miti kan hin dhiyeesseef. Waltee garuu daarii naannaa turte. Guyyaa jalqabaa sana nagaadhaan galtee taa'eef hin dawwalee achi booda guyyaa sadi achi booda bubbulaadhannee yeroo lammaffataatiif natti fakkaata kan itti deebiteef. Isinis duddubbaan waa'ee kiyya qorachaadhuma yaani jechuun uma akkamitti jira bareeda jira nyaata nyaataa uma akkasii qoqqorattaatuma guyyaa lammaffataa ammas dhufte yeroo si yeroo lammaffataa sana dhuftu gaafii kana waan si dhiise. Gaafa jalqabaan zayyarree miti. Gaafa jalqabaa hin zayyarree miti. Gaafa lammaffaa gaafa lammaffaa yeroo isin dhufturraan kaasa achirraa kaafna. Akkam ol kaatee wayii dubbiftee moo waa cabbattee moo waa hambattee moo bakkumatti ciiftutti dhuftee si hammattee moo himi kakkaataa isaa. Himi nimta. Himi kakkaataa. Jennan asii oliin kaa'aa jedheenis achi barri banatti ol galtu waan wiisharii qabadhee asii ol ga'eera dubbisaadha. Taa'ii jedheeni isiinuu dhufteena dubbifte akka baroo dhugaa rabbi ani wal fuuna iyyuu hin jennu wal fuuna hidhees hin jaanne garuu maaliif yeroo sanatti ani akkuma nama aalii tokko achii qabuutti ilaalla ture isii dhugaa rabbi dubbachuu taanaan waa'ee fuudhaa qofa osoo hin taane akka nama obboleetti yookaan immoo fira wayii achi keessa. Deebisee lan jiru haala mashii kanarraa argee namoonni baay'eedha kan isii dura dhufanis namoota hedduutu jira kan isii dura na bira dhufan hedduutu jira guyyaarraayyuu viidiyoo namaa waraabee namoota na bira dhufan guyyaarraan gadhiisaa ture yeroo sanatti namoonni baay'ee dhufaa ture haa ta'u malee namoota baay'ee dhufan kana keessaa kan onneen na rifachiise isiidha isiin na rifachiise baay'ee. Nakaddamu si natti tolee minaamin jette gidduudhaan waa taajjabaa jirra waa tokko jalqaba baasaa kee sirreeffataa deemi tokkoffaa jalqaba irratti nama rartee dhuma na seene waa jette booddee immoo kilmaatti hin geessin. Siifan sirreessaadha dhugaadhuma walitti muramti siifan sirreessaadha. Achi booda dhuftee eegas yeroo lammaffataa sana dhuftee qalbiin kiyyaala na waa murteeffatte. Murteenii nagaa fi humti jaalalaa dhiyeeffamu jedhee ofii koosii dabalee tuma qoosaa jirru haasa'aatuma haasa'a. Akkam boya dhugaa rabbi si jaalladheera amma ati kun nattiin heerumtaa hin jiriin. Guyyuma lammaffaa isiin ziyaaraa dhuftetti. Baroosiidha. Hayyee. Dhaabbadhu baako simiti kanan gaafadhu gatii waliin haasoftaniif obsee wanni kun dhugaadha gaafati tokkoffaadhatte namchi kun sin zayyarree gaafati lammaffaadhattu achumaan jagaa fi jaalala sii deesse. Gaafa jalqabaa dhuguma waliin dubbifne rifaatu ta'e hangama kootiin garuu rifaatudha rifaatuun malee isumallee ofiisaatii gannatti ba'e rifadhe nagaayyuun gaafa nesin badee bira darfadhe yeroo gadee nama dhiise. Gaafa lammaffaa immoo erga dhaqee galee namatuyyuu achi gaafa lammaffaa sana sadanne waan hin jejjetteti viidiyoo sana kukkutanii deemsisaa turan beektaa. Gaafa guyyaa lammaffaan bakkan ka'uu barbaade bakkan dhaga'uu manni koos dhaga'uu barbaade gaafa guyyaa tokkoffaa harkas hin fuune namni kun. Sattee tu harka si fuuchuu miti morma jalatti kaachuu barbaadu
achumatti fuulletti silaalee si taajjablee kaane waan taajjabne irra nugurra qabna ija qabna sammuu qabna waan ta'eef gaafa guyyaa lammaffaa gaafa dhuftummoo xiqqoo jaalalli seenee fi obsee koo jechuu eegaleera suutaan obsee koo akkam fayyaada galatoomishii siin jalaa sila dhiirri nan beekaa malasa yoo yaadatte dubbatti deebite haloo obsee koo waan kale sanaa gooteef galatoomishii ilmoo durbaataa dhuftee mana kimitti na gaafattee moo sinirraan fadhushii waan akkasiitiin eegalaati nan beekaa natti muun barbaadu garuu gaafatti lammaffaa dhattu namni kun kiraanchii lafa kaa'ee ol ka'ee sitti maratee si dubbise moo situ dhaqee siree irratti itti maratee itti dubbise waliin dubbifne jechuun dandeessan yalla. Gaafa lammaffas yeroo naqoon ittiin dawwallee bootaa bareeda waan ta'eef waliin dawwalle ture qaxxalee yeroo naqu akkana sii bahuuf gadi bahuuf deemaara barri irratti natti dhufe uffatee ka'eera iyyuu. Achumaan ol deebisee barri marraa ol deebisee teenyee sana booda laayivii wayii seenne beektaa laayivii seennee. Walaammattanii waliin dubbifne sadaffaan sin gaafataa jiraan. Itti maranne namni kun moo situ dhaqee itti marate jalqaba. Waa'ee marachuun jiru dubbisaa moo wal dubbifneerra. Harka ragaan sin itti argame jennaan lamii dhiyaattu bara harka. Gubee. Himi ati haadhe siime waan jiru. Harkaa miti harka osoo hin taane guyyaa lammaffataa sana akkasuma akkuma siin jedhaartu kanaanaaf gabboodha garuu nan dirfadhen illee nyaata yeroo baay'ee ruuza waan ta'eef naanuma gadi bu'ee achumas achi keessa jira hoteelli achi keessaa waa bitadhee gaafan akkas gadi ba'u isiin nyaatas qabatteerti waa hunda harkatti qabattee sana qofaa miti kiraanchiyyuu yeroo jalqabaatiif ol qaatee gabaa baay'eetu jira akkasitti ati amma waa'ee amma sitti maratteetti si dubbifteetti waan akkasii waan jedhuuf jennaan oliin gahii bakka jettee asumatti dhuftee akkas gadi jettee na dubbiftee. Kanaaf dhossaarti kaa jedhati ishii dabarfadhu amma jedhi itti obseetti fufi isa jedhaa turte. Sana booda obsee miti mubee sana booda si dubbifteetti ana bakkuma kana baruufani si galee dubbisuuni sitti jega jettee si dubbisuuni walitti dhiyeenyarraani malee jaalalli isii seenee isa seenee miti. Dhaga'uu barbaanne kaa gurri keenya inaaffaadhaan ummanni waan meeqa gaafataa bulan hayyee. Sana booda mubeekoo yeroo sitti marattee jettu hedduu gammadde miti ibsuu dandeessaa miira keessa turte ibsuu dandeessaa namni jaallatanu namni fuuchuu barbaadanu namni jaalala gaafachuu deebanu yeroo inni namatti maratee nama dubbisu miira akkamii namatti dhaga'ama daraa waan akkanaa kanan dabarsine. Haasaan kan keenya kun yoo haasaame halkan fayyaasitti fudhata. Maaliif yoo jettee haasaan waan haasaame dhumu yoo gidduudhaaf uuneetuma daddarbuu malee. Eeyyee. Haasaa sobne fidhu. Naaf gala kanaaf hanga gabaabseera darbaa jira mubeekoo siin gallensi'a fakkeenyaaf dhuftee si dubbifteetti yeroo si dubbifteettu namni jaallatanu anamma jaalladhee dabarseera waan ta'eef inumaayyuu kutaa torbatuun baradhuun jaallalee eegalee carree qabeessaa miti malee. Isa walumaan beekna yeroo sana wal ilaallee walitti wanneera bakka wal ilaalle wal ilaallee. Jechuudha ayyee irra darbineerra. Sana booda gaaffii jaalalaa achumatti gaafatte immoo guyyaa kamiin gaafatte yaalala gara gabaabsaa deemuutti deemne. Gaaffii jaalalaa yoom ta'e gaaffii jaalalaa gaafuma sana moo sanaan booda moo itti fufaa daba madarakii isinii kenneera. Sanaan booda gaaffii jaalalaa sanaan booda yeroo sanaafis onneen kiyya mallinaaf hin kennan ofiifan jaaladhe onnee kotti malee isa kan rabbitu beeka. Ana akkuma silasiin jedhee namoonni baay'eetu dhufanii jedhanii egaa isa kan si onnee rabbitu beeka. Mungkin amallisiisuun kanuma duraan namaa cinqabdu ta'utu mala. Na jaalattees ta'uu mala. Na jaalattees ta'utu mala. Isa kana rabbitu beeka. Keessa siitu beeka. Anis keessa kiyya anaa fi rabbi qofatu beeka. Waan keessa koo jiru. Dhugaatti tunaa danda'ame isuma yeroo jalqabaa sana sana biratti haftu. Akka nama lasiitti argetti jechuudha. Sigalee. Kana booda anis nama dhugaa rabbi dubbachuu taanaan isinis kunuuti na bira jirti. Nama waa jarjarillee waa onnee
Isa kana jarjaree dhaqee wayitti galuu kanas waa uwwisuu kanas hin beeku. Suutuman qoosaa fakkeessituma kolfaan si gaafadha. Ati gin jaalala akkan si jaalladhu narraan hubattu. Abbaa fedhe yoo ta'e akka nama kana jaalladhu qoosaadhumaan itti maan akka sidhaatamu akka durii asii jira mitiire shammaashii karaarra deemtu akka sidhaatamu. Sin jaalladha gamaa jedhamu man darbaan qaamala godhu. Maaliif namni narraan beeku qoosuma waan faan qoosusaa hin amanu ture. Isa yeroo sanaas akkasumatti dhiyeesseefi ture. Eega siin galtee kaatanii bilaanii dhiyeessiin jedheen dawwaleeni akkam nagaadhaaf fayyadaa jirtaa gabaatti habaamee gaafsonnee kan beektanii waan keessa taasaamu mana manan nu beeka. Achi booda sin jaalladhan jedheeni. balaan buute ishii. Mee mubeenaa seenatti asirratti obsee maal jetteen maal deebifteef gargaari. Anis jettee miti achumaan silaa qophootte taarta. Siin xumuraan. Ayyee mubeen sitti deebite ayyee. Sitti deebite. Dhugaan jirtu dhugaa dubbachuun firoomamu jedhe. Ani garuu maal isaa taatu fedhu waan fedhe isaa taatu an jaalladheera onneen kootti mufateera waan ta'eef gaafii kana gaafan dhiyeessuu fi maalan lakkiyaan siif hin ta'uu naan jette. Mungkin hamilee kee eeguudhaaf yookaan immoo akkan hin rifanneedhaaf haa jettuullee haa ta'u malee yeroo sanatti yeroon dhiyeessuu fi ani siif hin ta'uu dhiisii naan jette. Jennaani anatu si jaalladha. Maalis haa ta'u amala kan keessa ilaalladhe si jaalladhe gaafan jedhuuni. Siif hin ta'u yeroo isin jettu miira akkamiisitti dhaga'ame moo ana akka himna godhe isinis maaliif jette ka jettuun baruu barbaada sirees keessa koo wantiraan ishii. Ta'u gaafa jettu isinii siif hin ta'u gaafa siin jettu yoo maaliif Hamle jabeessuudha yaani bakka